kannol seenina ajjeesuun beeku jechuudha. Sa'aatii kamitti namichi kun maal akka inni hidhatee dhufee balbala koorra jira jechuudha. Balbala koorra gadi bayinaan jedhee na doorsisaa jira jechuudha. Nama Isaayyaas jedhamu jechuudha. Nama Isaayyaas jedhamu jechuudha. Isaayyaas kan jedhamu jechuudha. Isaayyaas kan jedhamu lakkoofsi bilbilaasaati duwwaa 960 40 10 63 kan ta'e jechuudha. Duwwaa 960 40 10 63. Telegiraamii galaati ilaala maanummaa nama kana. Telegiraamii seenaati ilaala. Waan inni naan jedhee bornaan maxxansaa jechuudhaan viidiyoodhaani namni kuni lubbuu kootti deemaa jira jechuudha. Balbala korra jira daqiiqaa 10 booddee ol nan galaa jedheera. Daqiiqaa 10 booddee cabseen ol galaa jedheera. Ani biyyi kuni namni dhuunfaa tokko faarfannaa seera qabeessa hin taane tokko bakka faarfannichi koo dhibbatti seera qabeessa ta'uu dhiisuun isaa ragaan isaa tokko kanadha bakka. Ragaan isaa tokko kanadha. Faarfannaan kun seera qabeessa ta'uu dhiisuusaaf karaa jallinaa hojjetamuu isaadhaa fi ragaan isaa tokko kanadha bakka. Kanadha ragaan isaa tokko. Lubbuun si baasa naan jechaa jira jechuudha. Saree ta'a naan jedha. Sareen si godhaa. Inni didda taanaan viidiyoo kana hin kaaftu taanaan sareen si godhaa. Liidiyaatu na ergee. Liidiyaa Darraseetu na ergee viidiyoo Liidiyaa irratti hojjette hin kaaftu taanaan sareen si godhaa. Sareen si godhaa jedhee erga dheengaddaatii natti bilbilee ragaan qabaa lakkoofsa bilbilaan qabaa rikkattiin qabaa. Amma immoo dhufeen balbala keerra jira naan jechaa jira jechuudha. Dhufeen balbala keerra jira amma hin baaftu taanaan miiseejii inni natti ergee of harkaan qabaa jechuudha. Miiseejii inni natti ergaa jiru jechuudha. Nagaa fi araarri ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Kabajamtoota amantoota gooftaa Yesuus Kiristoos. Dogoggora gurguddaa 3 Iyyoob yaadataa karaa sooshaal miidiyaa torban tokko keessatti hojjeteen isin qaqqabsiisa guyyaarraa. Akka yaada kootitti dogoggora ta'e waan natti mul'ate. Tarii inni dogoggora miti jedhee wanta gadhiise jechuudha. Taajabbii isaa garuu isiniif hannisa. Hanga dhumaatti akka na caqastanii fi yaadi koo kunis namoota hedduu biraa akka ga'uu fi koppii liink sheerii gootanii akka waliin naageessan immoo jaalala Kiristoosiin isin gaafadha. Dhaggeeffadhaa alaa kunootti. Sirba Daawitee Mokonnon faarfattuu Liidiyaa Darrasee. Indee jennaan jenne immoo malee ati sirba ta'uu isaa koo dhaggeeffatteeti kan itti bartee jedhaniin. Kanaaf wannaan wal qabannee makkuufne Liidiyaanii baay'ee mucaa abboomamtuudha. Baay'ee nama gooftaa jaallattuudha. Ani itti dhiyeenyaan beekaa. Tajaajila faarfannaa ani geggeessu keessatti yeroo lama hojii gurguddaa lama na wajjin hojjette na gargaarteetti jechuudha hojii waaqayyoo. Kana qofaa immoo tun taane Liidiyaan miinzee koodha. Gara dhimma faarfannaa ishee gaddaa kanatti yeroon dhufu I think positive side isaa Liidiyaan sirriitti beekti. Anis positive side isaa natti mul'ata malee badaa waan haaraa kaasuudhaaf barbaadeetan miti. Gabaabumatti waan barbaadde haa jettu waan barbaadde haa gootu miinzee koo waan turtee fi akka barbaaddeetta dhiyaattu yaadi ishee poozitiiviidha negeetiiviitti hin fudhadhu ani jedhe. Jalqaba isaa dorgomsiisee kan inni nuu fide sirbaa wajjin jechuudha. Kanas taajabaa deema. Lammaffaa irratti immoo waan inni jedhe dhaggeeffadhaa. Egaa akkamitti wal qabannee kufne nuun jechuu dandeessaa. Nuyi hundi keenya istiidiyoo dhannee faarfannaa kana hojjennee dhaggeeffachuuf immoo faarfannaa seenee dhaggeeffannee dogongorree moo maal jechuu barbaadee naan jechuu dandeessu. Isa kanaaf deebisaa yeroo isinii kennu. Waaqayyo yeroo hundumaadhaa ergaa haaraa barbaada, kabaja haaraa barbaada, ulfina haaraa barbaada. Egaa wanti haaraan wanti waaqayyoon madaalu wanti afuuraa gaafa afuurri keenya gadi bu'aa deemu gaafa hiyyuma afuuraa keessa galaa dhufnu dirqama waannoo keessa jiru harcaasaa deemnee indaganaa qarbii biyya lafaa funaanuudhaa fi calqabnaa jechuudha. Kufuu ishee itti amaneera. Garuu kufaatii ishee kana qophaa ishee kufteetu hin ta'in sababii kufaatii ishee nuyi fi isin namoota bakka sanan turrellee itti dabalee hunduma keenyatu wal fudhatee kufee yaada jedhudha kan inni maddisiisaa jiru. Egaa wanta akkasii kana nu rakkisaa jira amma waldaa kiristaanaa keessatti. Nama balleesse sana yaadi kee sirrii miti gara yaada sirriitti deebiitiin jechuurraa yaada nama sanaa wajjin namoota hundumaa fuudhanii kuffisu.
balleessaa barootan darban yookaan immoo yaada waggaa meeqa soddomaanarraa sirba waggaa soddomaanarraa sirbame wajjin wal bira qabanii namoota hundumaa Liidiyaa keessatti kufaa gochuu jechuudha. Safuu Dabbookoo meessa sadaffaa moo dhaggeeffadhaa. Waldaa kiristaanaa keessatti faarfannaan waaqayyoon madaalu faarfannaan waaqayyoof ta'u qophaa'aa jiraa'oo dhiyaachaa jiraa'oo yeroo ammaadhaa innaa jettanii an akka kootti jira jedhee badaa ittiin amanu sababiin isaa kufaatiin waldaan kiristaanaa keessa jirtu waan beeknuuf. Faarfannaan waldaa kiristaanaa madaaluu amma seena ba'an jiru. Liidiyaa tumsuudhaa fi dadhabbii faarfattoota obboloota keenya lafatti dabaluu fi gatii dhabsiisuun gaarii natti hin fakkaatu. Tumsuudhaaf deeggaruudhaaf yoo barbaadde yaada ishee faarfannaa ishee deeggaruun mirga keeti. Garuu faarfannaan ba'aa hin jiruu fi faarfannaan bara kanaa hundumti isaa kufaadha jechuun yaada kufaa fi waliin madaalleedha. Maaliif yoo jette ani faarfannaa anaan na eebbisan kan ji'oota yertuu asitti ba'an faarfannaa sadii amma naa dhaggeeffadhaa. Yesuusin Allah eenyu guddaan si malee eenyu guddaan si malee karaa fayyinaatti ejjanni karaa kee dhiiga cobu dhaabaa shashariin wayyaa kee qixxeeqqeen argamu guddaadhatti goofta bakka onaarratti mannaa nama soofta afaan ganamatti si waame galgala orma waamu mechuuko malakkanaaf goote na beeka fufeesi jajuudha si chuuko. Egaan faarfannaan kana qofaatu hin ta'in hedduun ba'aniiru. Anarra beektu baay'een keessan faarfannaan hedduu nama eebbisu ba'aa akka jiru. Bara kana keessa faarfannaan gaariin ba'aa hin jiruutu hin ta'in akkuma faarfannaan gaariin ba'aa jiru garuu gara caalu faarfannaan waldaa hin madaalles ba'aa jiru kan jedhudha kan falmiitti jirru malee faarfannaan gaggaariin ba'aa hin jiru kan jedhu nu keessas hin jiru waldaa kiristaanaas keessa hin jiru. Itti fayyadamaa jira itti waaqeffachaa jira nun. Faarfannaa gargaaris obboloonni keenya eebbifamoon baay'een nu gadhiisaa jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu kufaatii nama tokkootiif jedhanii namoota hundumaa walitti cafaqanii boollatti gadi naquun sirrii fi seera qabeessas miti. Maalan jedha kana caalaas hin taajjabaa malee. Gara sattaanuttan darbaa laala. Kun kallattii maanii warra nama arrabsan ilaallata warra tiiktokiidhaan feesbuukiidhaan yuutuubii fi telegiraamiidhaaf waasaappiidhaaf akkasumas sooshaal miidiyaa guutummaa nama arrabsuu qofaadhaaf warra achi fayyadaman yeroo namoonni footoo dhooban yeroo namoonni viidiyoo adda addaa gadhiisan arrabsuu malee kan beekee waa hin dhufneef isaanin ilaallata. Sabni keenya amantaa dhugaamaan fudhatee waaqayyoon duukaa jira. Sabni keenya karaa biraa immoo amantaan isaa adda addannaa ta'e illee kan sabuu buufatu ta'a. Bara kana keessa akkuma agartaa jirtanii namoota wangeela baatanii namoota gurguddaa yerootti arrabsan agartu yerootti namoota biyyattiidhaa fi bu'aa buusanii namoota beekoo abboota qabeenyaa yeroo arrabsanii nama guddaa namoota sadarkaa adda addaatiin biyyattii deebbataa jiran yeroo salphisanii akka barbaadan arrabsanii footoo isaa ol dhoobanii gad dhoobanii waan inni gadhiisu jala fiiganii koomentiidhaan yeroo arrabsaa oolaniiti agartu. Isa lammaffaa kanarraa baay'ee turuun barbaadu. Waanuma xiqqoo isheen irraa dubbadhee darba. Isin peejii isaa jala dhaqaatii yaada kana guutummaa isaa dhaggeeffadhaa. Ankaniin jechuu barbaadu garuu jarreen arrabsaman kuni eenyu maal jedhanii arrabsamanii gurguddoonni waldaa kiristaanaa gaggeessan warri kabaja qabanii kabaji isaa gadi xiqqeeffamanii arrabsaman kuni eenyu fa'i? Utuu warra kanas itti dabalee nu ibsee gaarii ture. Gabaabumatti garuu Iyyoobi miseensummaan isaa waldaa guutuu wangeelaa haa ta'u iyyuu malee yeroo baay'ee kan inni tajaajiluu fi wajjin ooluu fi hiriyoonni isaa tajaajiltoota yookaan immoo abboota mul'ataa kan jedhaman lafa inni tajaajilaa ooluus waldaa warra dhuunfaati. Tarii egaa namoonni abbootii amantaa gurguddoo arrabsaman jedhee kan inni kaase akka yaada kootitti jarreen hawaasaa wajjin faayidaa dhuunfaa mataa isaaniif walitti bu'an kana natti fakkaata. Tarii akka yaada kootitti jarri kun maal jedhamanii arrabsamaniif kan jedhu zayitii gurguruu maallaqa garmalee namarraa funaanu akka mana viidiyoo maallaqaan waldaa nama galchuu diraamaa garagaraa namarratti hojjetu zayitii gurguruu shonkoraa gurguruu sukkaara gurguruu ashaboo gurguruu jedhamanii irratti dubbatan. Kun immoo arrabsootu hin ta'in dhugaadha. Haa ta'uti kanumayyuu isaan ofirraa ittisuu hin danda'u. Utuu isaan lubbuudhaan jiranii ofirraa ittisuu danda'anii abukaatoo namoota kan biraa ta'anii
utuu guddaa ta'anii faarfataa ta'anii kabajamaa nama dibatamu qabu ta'anii nama kan biraadhaa fi abukaatoo ta'anii dhaabbachuun garuu saalfii guddaadha.